Adiya galala faloni Oromiya tiyana miso Ya jalan lo kan ini karena kan ini mau seksi wan jarang sere malah istirahat betul sebab anuga lagi ja anu so saya itu ofi jadi di kamera jalan ya abu bar isimu kana wali rukuttani beta ummanni biyya yaman kana keessa jiru keessattuu yuutuubaroonni hedduun isaanii aarii guddaa qabani abo wallahi dama waliin na ofu eddaate fan kuni warga na jembari dah mucayyoo san baay'ee jaaladhaanii lubbuutii tana olitti jaaladhaanii maal addisneedhe Ayye. Gurba kubada wala sama bilare di do bada. Yo, hasha marka pun kan udah jirtani jalan tempat tapi kau jam total mana rumah ke YouTube di reading man kushor daftan. Naganya hiya kalian sarra bare bakku isin jirtani Eropa, Asia, Afrika kaza baza bakku basin jirtani isin berhago jatani cara har waktu kau di sini dufaitan jara ennis malio kana jirtan ta cara aku be kamu cara abdi foto sagat di gafi barbadan gafa ta sini jadi tinin ture ano jini mo gafi ajaib on deus sunar abdi jin kana kau di sini sini dufai gafi dan kesan isini deus waktu semua gafi hiya kawan ufra wasi tin gafa du isa wajin tawacuf dufai kanaf kopi hin hanga dumati hanga dumasati nafana turan wajin bohara ka ari abdan ari sin ragalta video kun erachu mala yoka kuta to kofi kuta la mata yoka mo kuta moto kuta yo kuta to kofi kuta la mate duma video charati kuta la mafa jade tini si barre sa kesin video kuta la mafa guyara bod argatani becara kanaf marre kashai kabu shayin ke bufate kawanna kabuwan kan ke bufate so afan kira erkate zana je chadin no ilalu bichare sin jada wan ka subscribe tin gori na mo chada gaaf deebii namoota baay'ee waan gaafachuu nu facaadha amma subscribe gootee tini jechaadha gaafeen kee gaafata deebii irraa argattaa jecha maarree subscribe yoon godhin subscribe godhaa isin jecha amma fodoo keessatti baasin karaa abdii isin dabarsaa abdii wajjin gaaf deebii bareeda goonee inni abdaddaa kanaaf amma abdii isin deebisa last kere boom 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 Yo, kino ako betan abdi video tinin jira. So, abdi be yoro wala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gayan nukawajje kara studio thena studio fagenya tana bagana gan nu dufte. Atille ready mankushtu galatomi studio gara YouTube kan keti kanani ijoollee nu qabnu YouTuberoota nu qabnu keessa yaada isaanii yaada keessan hubachuu qabna waan ummanni isin gaafate deebisuu qabdanii YouTube keenya irratti illee mudhachuu qabdanii jettee kabajaadhaan YouTube kan kee irratti gaafiif deebii fi iddoo kanan affeeruu keetiif maqaa kabajamtoota furdurtoota yaayyaa hoppiitiin akkasumas maqaa hordoftoota YouTube keetiitiin galatoom ulfaadhu sin jedha. Galatoom abdii kiyaanis waa'ee tokko naaf galatoom wallahi lazim. Okay be abdii yeroo awwalaatiif abdiin kun eenyuun mee abdii of ibsime eessa dhalattee eessa guddattee amma maalirra jirta abdiin kun eenyu mee yeroo magabaabaa keessatti kategorii daqiiqaa takkan abdii kan ibsime. Abdiin Abdiisaa Hussein Muhammad jedhama kan maqaan asii jechaadha maqaan biyyatti haadhaaf abbaan kiyyanaa baate Mustafaa Hussein Muhammad jedhama. Akkasumas ani jechaadha mucaa baadiyyaati ganda godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa ganda garee seeroftaa jedhamu ganda magaalattii seeroftaa fi nageellee meexamaa jidduu jiru ganda sanitti dhaladhe achittuma dhaladhe naannuma sanitti guddadhe mana barumsaallee kutaa tokko Soolee jedhaniiti gara magaalaa Shashamanneetti dhiyaatu gara Soolee Mazooraa jedhamu Jigeessa iddoo jedhamtu kutaa tokko achi baradhe kutaa lammaffaallee Sooleetti baradhe Soolee Mazooraa jedhanii naannoo Shashamanneeti obboleessa kee biratti achi baradhe ergasii gara armeetiyaa bira deemeeti booda mana barumsa garee hunsotaa kan jedhamutti achirraa barnoota kiyya
hanga kutaa saddeeti achi baradhe. Sagaliif kudhan ammoo high schoolii Dodolaatitti baradhe. Kana siin jedha walumaa galatti xiqqeessee wasitti mee kana mucaa baadiyyaati siin jechuu barbaadeeti. Okay, mee erga mucaa baadiyyaa taate mee sirba baadiyyaa tokko mee erga mucaa baadiyyaati mee sirba baadiyyaa tokko jira mee sirba baadiyyaa tokko waan hundi wahii naaf mee na warreessi. Ani yoo ati wallaalte ana si sirba baadiyyaa. Sirba baadiyyaa jechaadha. Sirba baadiyyaa wal qabatu waa'ee baadiyyaa jecha sirba jecha. Tayyib. Yoo beekte dirqama qabdu. Baadiyyaa galaa lafa loonii Oromiyaa tiyaana misoomee. Baadiyyaa galaa lafa loonii Oromiyaa tiyaana misoomee. Hedduu jira sirboonni baadiyyaa kan yeroo waliin. Wallahi lati ainlee ka beeku baadiyyaa keessa baadiyyaa biyyatoo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee. Carraa jiruutiin siin dagaadhuuni. Okay, baay'ee tokko dasa mara. Okay, ergaa kaagana sabanneen goyaa abdii kiyyaa amma karoota gaafii tachitarra. Mee gaafii awwalaa chadhaa mudannoo jireenya kee irratti nuuf qoodiis hin jedhanii mudannoo jireenya kee irratti si mudate keessaa hin qabdaa. Mudannoo gammachuu ta'uu danda'a, mudannoo gaddaa ta'uu danda'a hin qabdaa. Mudannoo hedduu keessaa mudannoo hedduu jira ka gammachuus hin jira ka gaddaas hin jira. Mee ka gaddaa san? Mudannoon gaddaa osoo sitti mudhiisee naa mudayyoo kaan sitti mudhiisee. Ani immoo waan isa maddachaadha akka inni beektaa malli kanamni jaalatu hin barbaadu kanamni jaalatu san barbaadu. Kanaafuu ka gaddaa san barbaadna noo. Mudannoo gaddaa sun maali? Namni maalis hin jedhe beekaa? Mudannoo gaddaa kana namni irraa barachuu danda'a. Wanni asirratti argame san namni yookaan namni tokkollee irraa baratee nama tokko barumsa dabarsinee irraa caa. Sababa saniitiin mudannoo gaddaa. Mudannoon gaddaa kiyyaa yaa aboo maal dhiisneedhe. Ada Rabbi jadi audio TV. Ada bar jenne rat. Awal ma jadi. Auto mustari arati. An abdi kabe gennan ada gadin isu isa gan di seder. Mira tidak ngono jadi rat abdi da. Mali beta. Anma kana icha frank yak do osobe ko. Anuma na anabop se no ars el ka waduga o frank da war. O win tam na sinjara si e bade abdi e bade ne tini kat dungu ban na sinjara. Abdi ada anat sini bahat. Mudannoo ni. Kalau mat frank dan darah gote. Arra sirratti wal argina nasi. Tole tamam. Kalas mudannoo ni gaddaa kiyyaa mucayyoo itti jira baay'ee jaaladhaani. Mucayyoo san baay'ee jaaladhaani lubbuu tiyya tana olitti jaaladhaani. Kalas mucayyoo san dhugaa sin jedha yaani gara fuulduraa inshaallah ifaa gara fuulduraa kooti jedhee osoo ani yaadu mucayyoon sun akkuma tasaa taatee mucaatee akkuma saamunaan yeroo tokko osoo ati qaama dhiqattu si harkaamu buutee dhabaftee mudannoo jiree yaani bakka wanti suni anaatti yaani kalas mudannoo gaddaa kan jireenya kootii keessaa tokko. Isa jecha. Abshir namni si gade injiganka ammallee abdii muranii sin jechuu barbaada kara kiyyaan waa'ee san irraa jechaadha. Maaliif jiruu tana si galee akka ofii kan kee barbaadde osoo hin taane akka jiruun tun itti barbaadde jiraata. Namni tokko iyyuu akka ana fakkaatu akka ofii isaatti barbaadde hin jiraatu. Waamattu si mudata. So okay galatoomi. Biyya Yaman karaa baharaan dhufte moo karaa xiyyaaraatiin? Biyya Yaman ani karaa baharaatiin dhufe yaani Itoophiyaa irraa paaspoortii baafadhee Jibuutii karaa seeraatiin seenee erga Jibuutii seenee booda ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo jalqaba biyya jiru karoorri kiyyaa wanti hundi kiyyaayyuu barnootuma kiyya barachuudhaaf beektaa. Okay. Yani ani barnootuma kiyya baradhee inshaallah karama barnoota kanaan ballaqa guddaallee argachuudha baadhu yani sammuu tiyya tana waa beekuu qaba ka jedhu yeroo masan yeroo barnoota baradhu na keessa jirti garuu haalli jireenya keessa jirullee baay'ee akkasitti mijaa miti
ta'ullee biyya namaa kanan deema jedhee guyyaa takka illee yaanne akkitti Yaman dhufe haala ajaa'ibsiisaadhaan erga dhufe ammoo bahuu hin dandeenye Yaman akkuma osoo itti yaadin akkuma salphaa wayiitti dhufee sin jedha osoo biyya kanatti dalagadhee iddoo wayiigaa maal hin jedhin akkuma itti bahee anattu eebjuu natti taate jechaadha. Garuu keessatti waan baay'ee itti jijjiiramteetiin hin jira ta'eetiin yaada biyya san keessatti. Yaani alhamdulillah kun akkuma argitu yuutuubara taanee jirra. Yaa mudannoo wal jecha wanta bareeda tokko ittiin argatteetiin jira sa'aatii namni itti wal si barsiiseetiin jira nama hordoftoota hagana tokko horatee nama kuma dhibba tokko wal qabdaa. Kana mara immoo kan godhatte Yamaniin keessatti sii galee. Dhugaa. Yaa. Okay, sadaffaa Oromiyaa keessa godina meeqatu jira? Oromiyaa keessa akka amma yeroo qoqqoodan kanaan miti Oromiyaa keessa godina dura 11 Oromiyaan godina 11 qabdi. Kudha lama iyyuu jecha. Dabalanii nama ammoo? Dabalanii? Amma ammoo godinummaa ilala amma nu dura akka duraatti jechaadha nu godina Baaleeti beektaa? Yaa. Aanaan Dodolaa, Kokkosaa, Hadaabbaa kunniin guutuun isaanii godina Baaleetii waamamti. Amma ammoo godina Arsii lixaatti as kutan jechaadha. Hadaabbaa dabalatee Dodolaan, Kokkosaan, naannolee Hasaasaan godina Arsii lixaatti Hasaasallee godina Arsii lixaatti na fakkaate. Godina Arsii lixaatti as kutan jechaadha. Godina Arsii lixaatti as kutanii Baaleen garas kutanii Arsiyyuu iddoo lama moo sadiitti addaan kutanii jiran. Bakka kudhuma tokko beekaa garuu kudhuma tokko sanii qabanna rakkoo. 11 kamisee dabalatee 12 ta'a. Jaalalti dhugaa eessatti argamti? Namoonni baay'een fiilmii qofa irra jirti jedhaniitiin ni yaadu si galee. Mee jaalalti dhugaa tun eessa argamti? Jaalalli dhugaa onnee qulqullooftuu dhugaa nama wal jaalate lamaan jidduutti nama jaalate tokko jidduutti argamti. Jalqaba wal jaalate hedduutti argamti moo nama tokko nama waa jaalate tokko jidduutti argamti lamatti hin argamtu. Nama waa jaalate jidduutti biratti qulqulluu onnee qulqulluu nama waa jaalate isa qofa biratti argamti. Ka isarraa ka'e ammoo akkuma maabraatiin kuno switchii maabraatii yeroo bantee switchii maabraatii kun yoo gattuttu yoo dhaamsitu irraa tokko ol banamaa yoo bantu ammoo inni ati bantu sun yoo wal qabatu ifaa beektaa? Yaa. Walirraa xalafatanii erga tokko jaalatee ka'ee booda walirraa xalafamti jaalalli walii darbitee akkasitti ifaa walii taatee jireenyaaf wanna taati. Jaalalli walumaa galatti jaalalli onnee qulqulluu onnee dhugaa nama jaalate biratti argamti jechuudha. Okay. Na deebistee yaada. Okay. Maaf yeroo namni pirankii irratti hojjette nama rukutuuf jarjartaa namni yoo pirankii irratti hojjete maaliif nama rukutuuf hin aarta daftee beektaa? Hariyyuu baay'ee argee hin aarta bakka daftee hin aarta maaliif akkana ta'a maaliif nama rukutuuf jarjartaa? Dhugaadhaa suni maal isee taa reediyoo abboo bar isinuu kana waliin rukuttanii beektaa uummanni biyya Yaman kana keessa jiru keessattuu yuutuubaroonni hedduun isaanii aarii guddaa qabanii. Kallaan aarii qabanii wallaahi awwan darbaatti oobsee jecha pirankii yoo talaan illaalti bakka hankii kana irra kaayatteetiin ilaallaa. Achi boodan aarsa sin jedha kama dhugaa kana aarteera bakka kama dhugaa kana aarte battalee guyyaa ummuu kan bakka daa'imaa sanitti immoo dhiisi kaanillee aareera kama dhugaa aareetii jira. Saan qofaa miti kaa'amaa warra yuutuubaroota dhiisii warra yuutuubaran taane gaafa natumuuf nakka antu jira biyya kana keessatti dubartii ho'iiti jira ani hin beekuuni. Hello. Akkasitti nama hin beekne akkamitti waan akkanaa akkamitti nama irratti waan akkanaa daladdaa maal guyyaa namni ani hin beekne natumuuf nakka jira. Ammoo wanni harkaan nama dha'uuf nama deemuuf illee wanti yeroo san namni pirankii sirra hojjetu sun waan ati yaanne waan badaa waan afaanii si fuudhaniif ati ammoo yeroo pirankii namarra hojjettu qophooftee dhufte yeroo sirra hojjetan ammoo qophooftee waan hin jirreef waan namaallee taatee waan hin taane keessa seentaa beektaa. Kanaafi ammaan booda ammoo namni pirankii fedhee onarra dalage
Inshallah yaani yoo danda'e hoogganaa mantumuu sidii jira. Maali beektaa? Wayita namni sirratti hojjetu hin aartaa. Wayita ofii yoo namarra hojjetu immoo akka keetii kan nama aarsu hin jiru. Ka akka keetii firaan keessa nama aarsu hin jiru. Kana beekaru. Nama aarsita. Okay. Obboleeyyan mee qabdaa? Obboleeyyan hedduu qabaa. Abbaan kiyyaa mee qabda walii galatti? Rabbiin isaanii araaramu dubartoota afur fuudhanii turanii dubartoota afur qabanii isaan irraa walumaa galatti haati tiyya deettee fi haawwaleen tiyya ta'an abbaan kiyya fuudhan hundi dabalatee kan walumaa galatti 17 ijoollee obboleeyyan 17 qabaa jechaadha. Obboleeyyan 17 baay'ee faamilii guddaadha jecha akkuma kennaan na jalatti xiqqoo si kalootetti ni jira. Sila dhagaroo. Okay. Gara biyyaa galuu barbaadamoo achuma jiraachuu heddaa jechaan Yamanii tana keessaa gamta akka jiraachuu fedha amma booda. Yamanii keessa haalli biyya Yaman kun xiqqoo gasin dhiisullee wannaa siin kennu beektaa haalli jireenyaa baay'ee rakkoodha. Yoo rabbiin naa godhee akka galuuf haalli tokko wanni an barbaadu muraasni naa guutame biyya kana keessa osoo hin taane galuu barbaada inshaallah rabbi jedhee gara biyya kiyya. Inshaallah. Gamta akka booda itti ni yaadda biyyaansi mee? Insha guyyamaa haalli naa mijaa'ee haadha ta'uu danda'a boru ta'uu waggaa haadha ta'uu danda'a. Hundaa rabbitu beeka guyyaa rabbiin jedhe inshaallah galuu barbaadachaadha as keessa taa'uun fedhu. Okay amma laali shanaffaa kana laali mee? Ijoollee Yamanii keessa namni ati sirriitti jaalattuu fi kabajju eenyu? Shamarran keessa akkasumas dhiira keessa hoo eenyu? Nama tokko naaf hin ijoollee Yamanii keessa tayyuu bara tana keessaa jira kan akkasuma ati jaalatu kabajju dhiira keessa eenyuni shamarran keessa immoo eenyu? Dhugaa oo dubbadhe hundaanan kabajaa hundaanan jaaladhaani yaani isaan keessa filachuu hin danda'u isaan keessa hunduu anaa wal qixa. No hin filata. No as biratti akka maraa jaalatu kabajjuun beena garuu tokko dhiirarraa tokko hormaadha dubartiirraa tokko hormaadha. Akkasiiree. Akkasii. Ammoo wallahi lamaan waliin na oofuu heddaate. Baan kuni bara ganaa jimmaariidha. Abdi kuni ganaadha sin jedha. Ganaa meeqatti dhufaa. Kanaafuu amma dafi jalaa himatanii sirraa hir'atu. Dhiira keessaa eenyuun filattaa yaani yuutuubaroota keessaa moo akkam? Yuutubara keessaa kan namni beeku keessaa barbaada. Abboo kana siin jedhee hin danda'u filannoo kana keessa harkansi. Allah ganaa meeqattu jira beektaa ganaa meeqattu jira abdi ganaa meeqattu saniif yuutuubara filadhu jalaa baafadhu. Hajjiidha dhiira. Ka kana torra dhufa waan ta'eef. Hajjiidha. Ka kana torra dhufa wallahi. Hajjiidha dhiira keessaa kan filadhu. Dubartii keessaa hoo? Dubartii keessaa amma obboleessa kiyya dubartiin hundaa ani fakkeenyaaf ummu Kaanusiin, ummu Afnaaniin, Sumayyaa, Aminaa, Kaamilaa hedduu isaanii baay'ee kabajaa baay'ee jaaladhaan isaan keessaanii filadha oo jedhe namni kun jaartii namaati akkamiin jaartii namaa na filachiiste. Naayin jechaan bara ka obbolummaati bara ka obbolummaa kun isin faamilii asii galee faamilii tokko ka obbolummaa ka obbolummaa eenyuun filattaa? Caaltu filadha. Caaltuu filadha. Ka obbolummaa ta'in jechaadha. Okay. Ganaa lamaan yoo miti dhuftee jecha maafi bara. Wallahi. Hojiin kee dhaabbataan maanni giraamee piraankiin alatti hojii dhaabbataa qabdamoo hojjetaatiin hin jirta yoo himachuu illee barbaadin pirivaatii rakkoon qabu sun garuu hojii hojjetaatiin hin jirta jechaan yuutuubiin alatti. Hojii hojjetaa jiru yuutuubiin alatti yuutuubii hojjedha hojii biraadha hin qabu dhaabbataan kiyya yuutuubiin. Dhaabbataan yuutuubiidha. Quraana hanga ammaa jechaan quraana hanga meeqaa qaraateetiin hin jirta? Quraana asitti hin qaraanee biyya qara'ee amma inshaallah rabbi jedhe qara'uu barbaada hanga juuza lama qara'ee baay'een qaraanee amma asitti immoo akka haala quraana hunda qara'uu ittiin danda'uun itti jira jechaadha karoora itti qaba jechaadha haala quraana hunda ittiin qara'uu danda'u. Rabbiin si alaafisu wallahi rabbiin si alaafisu.
amma illee gaafiin ulfaattuun dhuftee jirti yeera tana faa rabbii kiyyaati wallahi ana ulfaatatu maan garuu haa taatu Sa'iidoo fi Jadiidii kam irra jaalatta tokko Sa'iidoo fi Jadiidii keessa kamtu irra siif wayya Sa'iidiif Jadiidiin keessa Sa'iidiif Jadiidii keessa yaa jarri lachuu jabitaatii fi jamirgaati yaani Beeka akka akkasaatee beeka. Beeka garuu dirqama tokko sii galee amma namaayyuu karaa biraatiin si dhufa yoo ati daftee hin deebisin karaa biraatiin waan si dhufuuf Sa'iidoo fi Jadiidii kee amma osoo deemaatiin hin jirtanii leenci nama tokko naa kan isin jedha lamaan tana keessa nu kan taaf. Sa'iidii fi Jadiidii keessa nama tokko leenci osoo karaa irra deemaa jirtan karaa anan tartanii nama tokko osoo naan kanneen yoo isin jedha eenyu kan taaf. Ana Sa'iidoo Jadiidii waliin jirraa? Yaa leenci immoo si gaafata. Ana ofuma kenna jara lamaan dhiise. Ati of kennuu hin dandeettu. Jara lamaan keessaa nama tokko naa kanneen jara lamaan barbaadaa nama tokko keessaa. Jara lamaan keessaa abboon wallahi lazi gaabii abbo mataana ol kusee wallahi gaabii mataana ol gaafataa maali Sa'iidoo kenna Allah mi wala Sa'iidoo kennet Sa'iidoo giyyaa dhugaa Sa'iidoo kenna maaliif yoo jette maaliif Sa'iidoo kenna sababa qabaa beeki yoo waan leenci ana ammoo isin sadan keessaa nam tokko kennedhe of kenna yoo ammoo dirqama lakki atin kennitu ati ka gaafatamtu nama lamaan keessaa kenninaan jedhe Sa'iidoo kenna maaliif Sa'iidoo kenna Jadiid haa ba'u sababni ammoo Sa'iidoon addunyaa kanarratti sanyii ofii harcaafatee jira tokkochallee taatochaadha Jadiid ammoo yoo Jadiid fakkeenyaaf addunyaa kanarraa bade lamuu footoo isaa yoo taate malee wanni Jadiid ittiin yaadatamu waan hin jirreef kanaaf Sa'iidoo kenneefi daa'ima isaa ofii guddifna jechaadha itti gaafatamummaa responsibilitii fudhanne. Tanaan jalaa baatee jirta garuu ani amma tanarra saadhisu malee karaa biraatiin zooresitti deebisuu hin danda'a garuu deebisee waan akka rakkoon hin jirtu haadhi. Adeemsitti karaa biraatiin gaafii tanarra sombisitti adeemsu abdii. Deebisee rakkoon hin jiru ani waan fedhe. Ayyee ish ilaal akkamiin si deebisa beektaa atamma ka Sa'iidii kennituuf wanni Sa'iidii si galee wanni isaa irraayyuu wanta tokko waan dhumateetti hin jiruuf garuu Jadiid waan hin qabneef miti. Jadiid jaartiin isaa bar ulfaam. Maal seeta Oromoon maali beektaa? Jaartiin Jadiid ulfaami. Already bakka ulfa waan ta'eef dhalattuun isaan oolu. Eeywa xayyib ishin gaafa xumure. Ilmi kun dhalattuun isaan oolu. Qanisa sanyiin Jadiid illee hin jirti jecha. Hin jirtu ammaaf addu. Dhageeffadhu waa si hima. Wanni ulfaa nama ulfaat fakkeenyaaf dubartiin takka ulfooftee ji'a 8-9 yoo geet uffatan bitaniifi. Uffata daa'imaan dhageeffadhu ka na dhageeffadhu sirriitti uffata daa'imaan bitaniif nyaata daa'imaan bitaniif hafaasa daa'imaan bitaniif sababni yoo wanni dhalatu kun dhalatee lafa kan ga'uu fi kan geenne rabbitu beekachaadha. Kanaafuuyyuu ka isaa garamatti rabbiin nu haatissu hanga agasiif addunyaa kanarra hin dhufne teennaa miti jecha hin beennu adii taati gurraacha ta'e teennaa miti argine jecha. Ka Sa'iidii ammoo teenna maqaatti baafnee nyaachisnee dhugaa baafnee arginee irra diimtu gurraatti. Kanaafuu nama ganaa addunyaa biraa keessa jiru fi nama addunyaa nu keessa jiru waliin madaaluu hin danda'amu jechaadha. Meezana kamiinuu karaa kamiinuu jechaadha. Okay, amma dala waati ayyee ismaan qotaanii. Dubartii takka. Laal dubartii takka tan afaan rigattee hin beekne. Rigattee utuu hin beekne. Akkuma dhalattee gara kana eeggatteeyyuu. Dubartii tana daqiiqaa 5 jechaan ajaa'afaan isi bitaam ajaa'iba kan dhugaa sin jaleera. Dubartii tana daqiiqaa 5 kiis gochuu si wayyamoo waan biraa sun taane yookaan gochuu si wayyamoo daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 jecha. Gochuu si wayyamoo dubartii laguu yookaan pireediin itti dhufee jiru wajji irratti si wayya. Dubartii afaan isii ajaa'u san daqiiqaa 2-3 fi dhungachuu na wayya. Yaa afaan isii barbaanne ajaa'a. Haga fedhe haa ajaa'u. Funyaan qabadhee dhungadha.
Anillee walaa salma filadha garuu xaabiitti salma filadha. Maalii fi wanni kana filadheef tokkoffaa dubartii lagguun irra jirtu tuquun gara shari'aatiin illee dhoggaadha waan jedhutu jira beektaa. Kanumaaf. Addunyaa kanarra osoo waan tokko siif kennina filadhu osoo isin jedhani maal akkasii kana barbaadde? Addunyaa kanarra waan akkamii fakkeenyaaf waan hedduu jira. Waan barbaade addunyaa kanarra bakka waan barbaade tokko fudhadhu yoo isin jedhan maal fudhachuu barbaadde? Addunyaa kanarra rabbiin dunyaa guddoo bal'isee akkana kennu barbaada. Maaliif sin jennaan dunyaa yoo hin qabaanne waa hunda dhabuu dandeessa. Dunyaa yoo qabaatte khayrii yoo ittiin dalagatte karaa rabbii yoo ittiin dalagatte miskiina yoo ittiin gargaarte masgiida rabbii yoo ittiin ijaarte nama rakkate rakkataa yoo nyaachiste nama mana hin qabne mana isaa yoo ijaarteef nama uffata hin qabne uffata ittiin yoo bitte khayrii ittiin dalagatte rabbiin illee argachuu dandeetta. Jannataa ittiin galuu dandeetta. Kanaafuu dunyaa yoo hin qabaanne ammoo ni rakkataa namaa gadi taata. Simaa namaa olii kamataan kan kee nama guddaa taatu kanatti dunyaa yoo hin qabaanne namaa gaditti laallamuu dandeessa. Kanaaf rabbiin dunyaa yoo naa kenne kaan anaatti itti baafata. Addunyaa tanarraa osoo dunyaa naa kenne diinii fi kaan ittiin bitadha jechaadha. Haaluma salphatti. Qaama dubartii irraa maaltu sitti tola? An dubartii qaama hunda jaaladha. Takkamee takka seeras maal? Dubartii jaalladha dubartii barayyuu. Takka seeras toltu qaama dubartii irraa. Laa yaani amma fakkeenya namni amala qabaa kun iddoo garaagaraa jaalataa fi iddoo hunda jaaladha dhugaa. Qaama takka keessaa filadhu isin jedhan yaa. Qaama tokko akkuma amma addunyaa filatte kana addunyaa kanarraa qaama dubartii takkisi fidanii takka irraa filadhu isin jedhan. Qaamni tanarraa tam jaalata bakka bakki tam jaalata isin jedhan. Iya sasa tolong. Dubartii ammoo wallaahi gurbaa kanatti. Qaama dubartii keessaa handhuura baay'ee jaaladha. Handhuura? Handhuura. Okey. Handhuura? Handhuura. Eeshi gaafii kana naa dhaggeeffadhu ishee seera. Hello, dhagaa jire. Dhagaa fadhu. Jaalala. Tigale. Jaalala osin jedhu jaalala kun karaa baay'een jirti. Jaalala siree malee eessarratti hojjechuu si tolaa? Jaalala siree malee. Yaa jaalala yookaan karaa kaaniin immoo seksii waan jedhamu siree malee eessarratti hojjechuu si tolaa? An dhugaa lakki an osoo